Oguni arkekum maka khaniti ya bukhum maka khaniti ya bukhawali dawatu arra bakadak kursi takarra akkasuma mana tokko keessa mana obboleessa keenya dhufnee waliin hirmaannee jirra waan taateef baga nagaan dhuftanii isin jenna shajjama losoonii fi sagantaan gama FBT fi gama hundaanis haanu toltu irra salaamadha akkasumatti isinis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boliyin wanni beellama akkuma jennetti yeroodhaan itti jalqabne osuma wali sirreeffannuu yeroon sa'a daqiiqaan hanga hunurraa deeme dhiifama isin gaafannaa durarratti lammaffaa sagantaan tun sagantaa guyyaa sadaffaatiif itti deebine guyyaa lama na fakkaata kan guyyaa lama mata duree kanarratti ergaa gama keessaniin geenye jirra arra guyyaa sadaffaati. Wakitaamu miskun goona hanga turre dhiifama isin gaafannagaa warri teeknikaatis warri kaameeraa duubaa sirreessu jiranii sannuun hin gaafatu nuti dubbachuu malee ta kaameeraa naaf ishee jamaal ittiin gaafatamnu warri itti gaafatamu abalullee inni isin himnus duuba jiranii akkas inshaallah sirreeffachaa jirra. Akka walitti dhiyeenyaatiin illee abaluu fi abaluu jechuu beekuun oolan isaaniin jecha gama Facebookaatiin ogguunii fi tolee gaa nutti himtan. Tolee hayyee daawwattoota keenya hordoftoota keenya akkasumas affeeramtoota keenya maaliif maal jenna gaa kan nuti beeknu kan nuti hin beekne kan waamicha dhageenyaan gama FB khiyyaatii fi kan sheekha keenyaatiinis isin gahe hoggaanee fi asirra dhiyaannu gammachuu guddootu anattis isinittis dhagama isinin jecha sagantaa teenya kallattumaan harka duraa irran kakkaa'u duraa hin tuttuqu obboleessi keenya shayini keenya Sheekh Jamaal Aliyyi guyyaa lama ammaan dura sagantaa dabarsanii turan akkasumammas guyyaa lamaan sanirraa takalee galgala karaadhatti nuuf dhaaban akkina yannuun obboleessa keenya tanuma kalee galgalaa sanis namni gariin kan hin dhagahin dhabamu takka kadhageelleen irra deebi'uu fi jaalachuun hin dhabamu lama akkasumammas yaanni keessanilleen kan hin xumuramin karaadhatti dhaabbachuun hin oolamu waan ta'eef kallattumaan salaamadhaadha wanni jiru gaamata dureen akkuma isinuu agartanii ni hubeeytanii maaliif maaltu jira waan kanaaf san jennee isinitti himnuu miti ni beeytanii amma kallattumaan gama sheekha keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitiin sin dabarsa falyatafaddal jazaahullahu khayral jazaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan maashaallah baga rabbiin fedhii isaatii fi murtii isaatii waliin nu deebisee jechaa dhimma waa'ee garee tuutaa quraana malee hadiisan qeeballu jettuu sanitti deebinee har'as bakka kaleessatti dhaabnerraa itti fufnaa jidduudhaan dhiyoo tana viidiyoo wayiin arkee ture. Hayyee. Ramadaana irratti sagantaa ramadaanaatii wajjin wal qabatee osoo namni diin hin beekne sagantaa ramadaanaatiif waan amantaa silaa irraa dubbachuu baatee gaariidha ture. Quraana nabiyyiin rabbii sallallahu alaihi wasallam harka isaatiin barreessee jettee dubartii wayii dhiyeessitee turte. Sanirra dhaabbatee jirjiraa waraabessaa gaafa qaba jaanii jaahilli namni wallaalaan jecha isaatirraa wani beekamaa tokko fiigaa dhufee miidiyaa irratti hin beeku garuma ammaan tana jennu kana keessaayi quraana nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam harka isaatiin katabe ka addunyaan tun guutuun dhayxee biyya kanaa keessatti dhayxee ziyaaruu teessu ka amma masgida jiru kun hundi ka nabiin katabee miti jee da'oo godhaa bara irra haasawaa ture wanni kun dogoggora jechuu isin ibsuu barbaadeeti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti kijuu dubbiilleen ta'isanii daliila quraanaatii fi hadiisaa nuuf fiddanii ani asitti baguma dubbatee Jamaaliif jennaan sheekha isaan nuu hime bakka dubbii irraa fidatu hodhamni walaa ibbarree nyaate karaa keenya sanitti ifa waantu dubbataa jen jennaan ani dubbadhee jen hanyaate akkasitti duuba gaazexeessituu gartee humaan beekne sanirraa hoggaan eebe fidete tan ulamaa fi namoota akka keessanii warra gartee diin barsiisu habiraatirraa dhaga'urra ka gaazexeessitootarraa
dhagayeetu dhuga jee quraana nabiin harka isaatiin katabe jee dubbate. Sheekni isaanii isaan ta'u. Ammoo rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti kiju وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. محمد جان نبي محمدين كتابا ماندورا اللي هندبستو هنقراتو harka keetiin illee barreessitu silaa warri waa balleessu shakkee mitiihi osoo nama duraan kitaaba dabre haqara'u ta'e yookaan harkaan katabu ta'e kitaaba sanirraa katabattee sin ja'anii akka isaan akkas hin jenneef qur'aanni nama biraatirraa kitaaba kana odeessan akka hin jenneef rabbiin nabi muhammad ummiyyii godhee ergee jechuudha. Ummiyyii jechuun nama hin barreessine تبرئ فهمتي خندب بسني نبي ربي عليه الصلاة والسلام على رغم أنفكم جالتنيس جبتنيس ربي تأكلت إسيرجي إسان دب سنة إسان برئ سنة غير إرجي إنه ما برئيسو فا مطمئنون برئيسو وجو دبسوا اللي قرين علمائي جم بودا خنت كوي على تري والرجول اللي نجرا سنمل اللي الرجبان نبي ربي عليه الصلاة والسلام إن برئيسو إن دبسوا يجو أمي يجو نمن دبسنه خمبر رئيسين يجو سبب وصول إنه قرآن معجزات أو دندي يجو تفسير القرآن خيست قرطبين كجي أمي يوم النبي ربي عليه الصلاة والسلام ملتو نبيته وساتي يجي نمن قراني خن كتبني خقرآن قدا خنان رفي وصو نما خطب نما قراوته أجرا خطبه جانين جيجو خنافو لمسون دغغورتو اسمان سني ابسا سلا نمني توكوغا دبتو كمن يرو امدرا سني خاصتي نمني الرات سات الراي وني سموسا خيسي جيرو وني قومسا خيسي جيرو بكما يجو خنافو غا اكما اتفو فجرا سغنتان كينيا اني خنادي به يرون تاي وان كان وانا مدي ما جيرو خنا لالو ديرو نما والله مساخنا وجين فتوى الكنيبيا ودخنان أجايبمو خجاهل الكنيبيا ومارك فتوى ودخن الرافضته جل ديمون أجايبان ندبيت والفكاتي جري لتشوتو ورا أجايبان يجو نمني توكو أكيد دورمو نقوم مافتو إجا درانو إرجرتو بوخم بيسيتي جان نما درانو أمي خرا ديم ولا ليتو جاهلة درية ومان بينه جل ديم ججو أمس خرابرات أورمو نقوم مافتو كيتو أنا درانو إيجي نانجو خدوم ما ديات أجي مال قافتا جيجان أفان غريتي أنا درانو إيجي نانجان إيجي نانجتو خازاني جاني مال قافتا جيجان نمشي نما درانو خرالبون سا إسام فيتو ديمو جرو وني تونس حلال تونس وني دبتن جرتو جاني خنالال قولني نما درانو خرا موسيقى جو جرو نما خرا درانو في قولا جرو دغا جل دربن خرس مسن جل دربن ججو قنات يان سودان بولين سنة رسولا حديث رسولا السنة النبوية أصل من أصول الإسلام هندي لي أمانتا إسلام الراتات بكي أمانتا إسلام الرافول أمتي هندين قرآن التأنسي حديث هايجو إسلام ما هبتش ما هندن دين حديث عملتي حديثا في قرآناس الدنباسو نندن ديم لچو بليسو يوتاتي ملي مالي فيو جتن أكو ما يرو الدورة الديبنة دبنت ربين قرآن ساخيست وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس قرآن والنسب بوفنيف وانسب بوفنيس لتبين للناس ما نزل إليهم قرآن إساني بويسان أكا غرغر بافتو سب بوفنيجي ولما قلتو بلين كينيا أحكام هدو سير هدو وان حرام وان حلال حديثاتو الدنباسا فكين يونسني خاسي حديثني زكايني ورقي وفتشون دبرتي فلالتي إدارتي حرام تون حديث خيسي جرمالي قرآن دبتا اندبتو حريرا سكسمت حتى ينقد صلاة دبني أذانا في إقامة لين قرآن خيسين جو أكت أذانا أكت إقاما بفسا خدبتو حديث سير هدو دانغالي هدو خربين دانغا قولي نما أصوفو جرو بديدة لغي سير سا خط مرتاوي عبد الله بن عمر أما هو كوال لالي أركوتي جيمي لما تشكل فتيجي ولا ورامتك توكنا دبتين سيا حديث ربي قرآن ربي خيسا رجمين انجرتو جو أما هو كوال لالي أركوتي جي خنافو خنافو كان قفا سير بيتا غرغوتا سير ربا وين ربا لالكسو سفتي جنتا سفتي إبدا ودولين آخرة أخلاق إسلاما أدب إسلاما ناموسني أكتنياتا
akka itti dhugan mirgaan nyaachuu akkasuma ammas bittaa gurgurtaan fuudhaa fi heerumni haqni abbaan manaatii fi haati manaa walirraa qaban akkasuma haqni ilmoo fi abbaa walirraa qaban haqni haati ilmaan irraa qabdu huquuqa haqa ollaa haa ta'u haqa islaamni walirraa qabu haa ta'u huquuqul muslimi alal muslimi sittun kaju haqa waan namni akka islaamummaatti wajjin jiraatu hunda bakkirraa fudhatan hadiisa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam kanaaf salafu saalih warri gaggaariin dabre waggaa dubbatan as-sunnatu ma'a al-qur'aani kan-nuuri ma'a ad-daw'i hadiisni quraanaa wajjin akka ifaa fi ifaati ifa ifaan qabne jechuu quraanni hadiisaan malatti ifa ifaan qabne ifaa tokko ifee nama agarsiisuun isaa yoon ifin namni ifaa ta'uudhaaf waan inni silaatti ibsu san arguu hin danda'u kanaafuu hadiisaa fi quraanni kan-nuuri ma'a ad-daw'i akka ifaa fi ifaati diin hubatuun itti hojjechuun hadiisaan malee numaa hin danda'amu jechuudha. إمام الأوزاعي رب رحمته يسافا قدو كجي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن هنگا قرآن حديثة تهاجمرة هنگا حديثني قرآن تهاجمرة هنگا قرآن حديثني قرآن تهاجمرة قرآنات حديثة تهاجماجي لأنه شرحه أكنا يجون حديثني شري قرآنات ديشنيري قرآنات قرآن إساتو إبسا هجي صلاة هجي كت صلاة كإبسو مال حديثة إبسا هجو كنافو حديث عملتي قرآن هجتي هيخون قنكما هندنديمو جلس الرئيسيني من يجو قم براتين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قالي ربي قدا قالي رسولا قدا أجون نمني حديثة تندلقين قالي رسولا قدون دندو نمني قالي رسولا قدين قالي ربي تسقدون دندو حديثة إنكارون قرآن أسددو ليجو خانكا غارتين بلسي سنيهما آية سنكيسة ربين إن كنتم تؤمنون بالله yoo dhugumaan rabbii fi guyyaa akhiraatti amantan je yoo iimaanni keessan iimaana dhugaati je asara tokkoon isinii imaam al-Awzaa'iin akka je namni hadiisni man ballaghahu hadiisun fakazzaba bihi faqad kazzaba salaasa namni hadiisni tokkotti dhufee hadiisa san kijibsiise sadi kijibsiise je eenyu kazzaba Allah wa rasuulahu wallazii haddasahu rabbiis kijibsiise ergaa rabbiitis kijibsiise وان رسول الله عليه الصلاة والسلام أوديس سديس كجيب سيسة إرجاس كجيب سيسة إرجماس كجيب سيسة خان إرجاس كجيب سيسة يجو نمني حديث رسول الله كجيب سيسة صدم بكتك كجيب سيسة